أني سير مديات تنون دنا قدي هما ركون كابو عبد الله بقى كنا نتبتي تنون دنا قدي أن كنا نقول جيل لي يعني gaafa yaaddoon hidhamu taatu baga hidhame yaaddoo miti jette faraan abbaa fedhe hidhaa galchuu qaba abbaa fedhe ajjeesee firraa dhorkuu qabaa jette kanarratti bakka Abdallaan viidiyoo hedduu isin fuudhee isinii telefoona gurra qabatee shaaraa irra deemuu fa'aa isiniin gochiisi mucaa waan takka hin sodaatu wallaahi namni waan takka godhuu danda'u sin jiru faraan ilma namaa hunda quxurii irraan kaa'u inni hanga firii xaabiitti ni zaabuu ilmuma namaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu salaamtan teenya tan onnirraa haatee bakkuma jirtanitti lagaa fi gaara qaxxaamurtee isin haadha qabdu isin jecha akkuma gartan gaa qalee galgala Abdallaa fi Liinaan viidiyoo takka maranii gadhiisanii Abdallaan viidiyoon sun yeroon dawwalee gaafa duboomaa yaa'ii goote jennaan barfannis viidiyoon sun tarraa dhumaatii videoon sun tama carrashaati naaf Liinaan khalaas ganaa wanti waliin nuu hafe hin jiru awwa maaltu dila kana fidee jennaan maaltu dila kana fideen gaafidha beekumaaf hin gaafadhe malee waa wallaaleetii miti akkuma hordoftoonni keenyaas beekan Liinaa Abdallaan dhugaadha hedduu gorsee dadhabe wallaahi hordoftoonni keenyaas raga ollaan keenyaas raga warree yuutuubaraatis guutuun ragaadha akkuma agartan gaaf khaanis duniyaa fi isii yaa'ee walii godhan duniyaa wanni irra wal gaaniif sababa ilillii deeggaruuti ililliin jaarsa namaa heerumuu qabdi waan isin jette irratti Abdallaan Liinaa hedduu khalaas garaa irraa muratee jira bakka hedduu gorsee dadhabe gaafa duniyaa akkasii gaafa yaaddoon hidhamu taatu baga hidhame yaaddoo miti jette faraan abbaa fedhe hidhaa galchuu qaba abbaa fedhees ajjeesee firraa dhorkuu qabaa jette kanarratti bakka Abdallaan viidiyoo hedduu irratti akka gorsee nutis ragaadha hordoftoonni innis ragaa akkasuma warree yuutuubara hojjetanis ragaadha kanaafuu Abdallaan Liinaa irraa murachuu isaa hedduu ibse viidiyoo sallaaleeti Abdallaa akkam jeetti dawwallaan khalaas naaf Liinaan adda hafnee jirraa ganaa walitti humaanuun hafne tanarraa xumuraatii Liinaa hiikeetiin jiraa ari'ee naan jee beete gaafadheen ture kanaafuu wanni kun waan hedduu nama gaddisiisaati kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warreen amma duraas jaarsa keessanii hin dhageenye warreen gorsa jaarsa keessanii hin fudhanne asumaan fakkeenyaa isinii taatu keessattuu shamarran hoggaa sooshaal miidiyaa kana hojjettan hedduu gorsa abbaa mana keessanii fudhadhaa kan abbaa manaa hin qabnes gorsa haadhaa fi abbaa akka fudhattan asumaanin isinii dhaama hin ta'u hedduu waan nama gaddisiisaati jaarsaa fi jaartiin ilmoo walirraa qaban fakkeenyaaf Abdallaa fi Liinaan daa'ima wajjin qaban jechuudha kanaafuu wanni kun hedduu nama rifachiisa waan hedduu nama gaddisiisaati daawwattoota kiyya silaa du'aayii godhaas numa jenna wanni hafees hin jiru hiikee akka walitti humaanuu nafne naan jee kun garuu nama gammachiisaa jee ol bee haasa'u kiyyaa miti namootan gorsa abbaa manaa hin fudhanne wanti kun isin qunnamuun oolu jechuudhaaf irra dhufee dhibbadhe nama gadda namni tokko namni lamaan tokko adda bee jechuun gadda fakkeenyaaf namni tokko gorsite hatta anuu gorseen dadhabee isiitan fakkeenyaaf namni tokko gorsitee gorsa keessa yoo hin fudhanne akkam goota akka gootuutu hin jirre Abdallaan gorsee taa'ee haadha mana kiyyaati taa'ee haadha mubaarak jeetiin gorsee dadhabee isinis ragaadha atuu gorsitee dadhabdee naan jee keessa kute kanaafuu an Liinaatu dadhabeetiin jira adda baanee hordoftoonnis tabiraa fuudhiituun jaartiteetii miti nama garilleen gara koomentiitiin Abdallaa siitu da'iifa wayiiti moo maaliif akkana naan je'anii turanii jee kanarratti inni aara guddaa itti qaba hordoftoota taatu ni arrabsa ollaadha akkasi ollaa seeraan bulchaan jirtu ni arrabsiti ol baatee arrabsiti tamaam nama silaa deeggaruun hin taane deeggarti nama silaa haqa namaa nyaatu faadha deeggarti nama ammoo dhiira akka waan dhiirti addunyaarra hin jirretti jaarsa namaa
barbaadu. Nama jaarsa namaa heerumuun fedhaas jaalladhee jiruun kanaaf haadha deeggarti hordoftoota kiyya. Kun ammoo sirrii miti. Deeggarsi akkanaa hin barbaachisu. Waan sirriitii miti, waan ta'uu miti. Silaa namni yoggaa waa deeggaru nama karaa gaariirra jiru, nama toltuu takka dalagu jiru yoo deeggaran gaariidha ture. Akkanumaan hosteela waa kaatee namummaa dogoggora deemu jiru tokko osoo laaltee agartu yoggaa deeggarte. Daawwattoota kiyya wanni kun akkamii isin akkamiin ilaaltan? Kanaafuu Liinaa Toob gaafii irraa xumura jecha irraa dhumaatiin kan naafii jee naaf Liinaan viidiyoo san qofaa miti bara adda fixanne ati amma viidiyoo san laalte malee viidiyoo dhufuu ta'e isa quban qabdu naan jee beete adda fixannee jechuu jira. Wanni kun nama gaddisiisa. Ilmoota akka gisee waliin harkatan ilmoon sun silaa yataamoo qabdu ture. Fakkeenyaaf namni tokko yoo jallaa ta'e yoo amala isaa fokkotaa ta'e illee maaliif jecha sirreeffachuu qabame? Misla maaliif jecha sirreeffachuu qaba? Sababa egaa waliin dhufan ilmoota na wal jidduutti harkatan ilmoota na waliin harkataniif je'anii amala ofii sirreeffatuu qaba. Dhiira ta'us dhalaa ta'us sababa waan isin jidduu jiru dhagaa fi ullee waan jidduu jiru daakaa jira. Amma mucuma kana ofirraa yataameessuudhaa deemanii jechuudha. Mucuma kana ofirraa roorrisuu deeman keessattuu biyya ambaa kana keessatti jaarsa jaartiin adda bahee jechuun namni daa'ima qabu namni ilmoota qabu hedduu waan nama rakkisu hedduu guddisuun ni jabaata kophaa wallaahi hedduu guddisuun jabaata. Kanaafuu daawwattoota kiyya hordoftoota keenya waan kana akkamiin ilaaltan? Waan kana irratti amma waan hin jiru qabu walitti hin deebisaas jee waan hin dubbadhu hin qabu. Wallahi dhugaan isin hima. Liinaa arii ofiin deemaa haga tana duraatis na wajji gorsa jeetiin ifiifis gorsee dadhabee jee amma akkasiin taatu fi akkasiin dhayitu laalla jechaa jira. Furmaanni maali gaa hordoftoota kiyya? Jaarsaa fi jaartiin adda bahuu jechuun waan salphaa miti wallahi waan akka laaftuu tanan laallu miti. Silaa isaan hundinuu sila qullaa jiraatanii lafa jiraatanii nagaa ture. Akkasuma Liinaa Toob ilmoo qabdi daa'ima qabdi. Namni ilmaa wajjii qabu kun hedduu nama rakkisa. Mee kanaafuu daawwattoota fi kabajamtoota keenya hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Isin jennaa gatti ture.